bakka jirtan hundumtiyyuu nagaa kiyya isiniif dhiyeessa. Kun Ami Educational Consultancy Ami Educational Consultancy faayidaa deeffatee osoo hin taane qarshii madaalawaa ta'een saba keenya gargaaruudhaa fi namoota hawwii alaboo barbaadanii fi carraa kanatti gargaaramanii immoo biyya biraatti tarkaanfachuu barbaadanii gargaaruuf akka dhufne nutis dokumentoota barbaachisanii haala kamiin akka deemanii hunduma isaaniif himnee jirra. Namootni interested taatanii hirmaachuu barbaadan deemuu barbaadanii hundumtillee inboxii nu godhaa, nu dawwalaa, chaanalii kana immoo sheerii godhaa, uummata hundaa wal geessisaa. Kanarra darbee immoo viizaa daawwannaa oduu gammachiisaa isinii fidee jira. Viizaa daawwannaa biyya Switzerland deemee daawwachuu nan barbaada, deemee ilaaluun barbaada warri jettanii isinii fi oduu gammachiisaa isinii fidee dhufaa jira. Biyya Switzerland fi kabiraan immoo Switzerland biratti biyya Ukraine deemtanii ilaaluu ka barbaadan carraan kun banameera. Carraan kun immoo ka turu turtii ji'a lamaa qofaaf. Namoonni travel history qabdanii namoonni kan dura biyya garaagaraa deemtanii jirtanii Switzerland fi Ukraine deemuun barbaada ka jettan carraa ji'a lamaaf baname waan ta'eef carraan kun irratti hirmaadhaa isinii jira. Viidiyoo kana immoo uummata bal'aa, uummata keenya, uummata saba Oromoo qaqqabsiisaa. Hunduma kanatti gargaaramanii namootni qabxii gaggaarii qabdan immoo nu qunnamaa. Isiniif immoo full funded scholarship ni argama. Saniin illee wal qabatee qarshii madaalawaatiin isiniif hojjennaa. Kanaaf nu qunnamaa isiniin jennaa. Ami Educational Consultant yeroo hundumaa filannoo keessan haa ta'u namoota hin dhageenye dhageessisa. Agada kun dhageessisa. Sheerii godhaa, viidiyoo kana sheerii godhaa, namoota hundumaa biraan gahaa. Barreeffamaan isiniif kaa'een jira. Kana jechuun nama hundumaa qaqqabuu hin danda'an jechuun qofaa kiyyas miti namoonni hin jiraatu garuu nuti amma kana taane iyyuu nama amma kana keessummeessuu nutti ulfaateera. Gaafa isiniin jedhu informationiif kan dawwaltan jirtu informationii garuu asirra keenyarra maaliif akkasiin dawwaltan hin beeku. Informationiin asirra jira asirratti ilaalaa. Gaafa dawwaltan immoo nu dhabdan immoo sanimayyuu nutti muufattu tekstiidhaan nu arrabsitu. Jechuun nuti amma hojii inni amma qabannetti sabni keenya itti gargaaramu jenneen malee saba biraaf hojjechuu hin dandeenya. Isinii galeera garuu isinii kana hubachaa hin jirtani. Yoo barbaadan nama arrabsitu, yoo barbaadan waan barbaadan namaan jettu. Kun jechuun aadaa keenyas miti, amala keenyas miti. Kana sirreeffadha. Gaafa dawwaltan immoo sa'a galgalan dawwalina haga sa'a sadii tan isin gargaaruu nan danda'a. Free time ko gadi deef rakkoon qabu isin jechuun as kanan dhaabbadhe isin gargaaruuf ammatee tamma sa'a sadiitti isin gargaara. Garuu namoonni baay'een halkan dawwaltanii isaanii irrayyuu nu arrabsitu hin aartu. Garuu nuti amma haala qaqqabuu dandeenyu isin qaqqabaa jirra. Informationii gaasii keenya irraa sana dhaggeeffadhaati like more interested yoo taatanii kontaaktii nu godhaa, inboxii nu godhaa jenneerra. Amma immoo maal jalqabdanii jirtu? Like maal jalqabdanii jirtu? Qubeen keessan gaafa barreessitan sirrii miti, qubeessaan keessan sirrii miti, akkas miti, haalaan barreessaa. Amma nuti sa'aa kanarra jechuun siniin qaqqabuuf yaalaa jirra. Siniin qaqqabuu keessa immoo gaafa hariifannu qubee eeguu dhiisuu dandeenya. Siniif galeera. Qubee eeguu dhiisuu dandeenya. Qubee eeguu dhiisuuni Oromummaa kun ala na baasa osoo hin taane yookaan Oromoo miti na taasisa osoo hin taane kana ilaaltanii mudaa godha yoo ta'e kun qaawwa godha yoo ta'e karaa keessaa dhuftanii kana sirreessinaan jechuu hin dandeessu. Yookaan siif sirreessinaan nuti si gargaaranaan jechuu dandeessu. Garuu isin kanarra nama harrabsuu, nama maal jechuu, isin akkasidhaa kan nafxanyaadha namaan jedhu illee hin jiraata. Harraba keessanii boundariitti godhaa, daangaatti godhaa. Jechuun bakka hamilee namaa wanni godhina. Sin gargaarra jennetti sin gargaarra karaa qaqqabuu qabnu sin qaqqabna. Kanarra darbee waa tokko illee gochuu hin dandeenyu. Sin immoo obsaan nu eegaa. Inboxii nu godhaa. Hamma dandeenyetti isinii deebisaa jirra. Like harriin booddee karaa teelegiraam biraas isinii dabalaa jirra. Bilbila biraas isinii dabalaa jirra. Saniin wanta dandeenyu hundumaan goona. Garuu please nutti mufatina. Hamilee keenyaaf immoo of eeggadhaa. Ulfaadhaa.